Waancaa kilaboota addunyaatiin kaleessa Chelsean milkaa'ee jira. Chelsean tapha isaa Flamingo waliin taphateen galchii 2-0 kan injifate. Egaa kilabichi tapha Fluminense waliin dhiifama. Fluminense LA Galaxy waliin taphateen galchii 2-0 kan mo'ate. Tapha kanaan Pedro Neto fi Enzo Fernandez gooliiwwan injifannoo garee Enzo Maresca taphattoota galchanidha. Tapha kaleessaa irratti jijjiirraa torbee kana keessa gaggeeffameen gara Chelsea kan imale Liam Delap tapha jalqabaatiin kubbaa Enzo Fernandez galchee mijjeessuu danda'ee jira. Goolii Pedro Neto galchee Nicolas Jackson kan mijjeesse. Gaa taphichaan Chelsea Los Angeles Galaxy guutumaan guutuutti caalee taphichaan goolii 2 galchuudhaan kan injifate. Taphni biraa kan Flamingo fi Esperance de Tunis gidduutti gaggeeffamedha. Flamingoon tapha kana goolii 2-0 kan injifate. Tapha kana irratti Jorginhoon taphataan duraanii Chelsea kubbaa mijjeessuu danda'eeti jira. Taphni biraa kan Boca Juniors fi Benfica walitti fide ture. Goolii 2 qixaanii kan xumurame. Har'as taphoonni taphataman jiru. River Plate Urawa Red Diamond waliin akkasuma Fluminense Borussia Dortmund waliin morkiin gaggeessan ni eegama. Waancaa kilaboota addunyaa kan irratti taateewwan garaagaraa mul'ataati jiru. Keessattuu hongeen deeggartoota waancaa addunyaa kana wal qabatee mul'ataati jiru. Ajandaa miidiyaalee addunyaa ta'eeti jira. Akka fakkeenyaatti waancaa kilaboota addunyaa kan irratti gatiin tikeettaa seensaa qaala'ee jedhamee ture amma hamma $14tti gadi bu'eeti jira. Barattootaaf $14 dirree seenanii ilaaluu akka danda'anidha kan eeyyamame. Egaa tapha kaleessaa kan Chelsea fi Los Angeles ilaaluudhaaf stadiyeemiin kun Mercedes-Benz jedhama. Teessoo namoota 71 qabachuu danda'a. Garuu namoota 22,137 qofaatu dirree seenuudhaan kan ilaale. Kana jechuun dhibbeentaa 1/4 ta'u jechuudha. 1/4tti kan siqu qofaadha gara dirree seenee kan tapha kan ilaaluu danda'e. Egaa stadiyeemichi irra caalaan isaa teessoo duwwaadha kan ture. Tamsaasa kallattiifuu baay'ee akka rakkisedha FIFAn kan beekse. Kanuma bu'uura godhachuudhaan deeggartoonni gara iddoo tokkotti siqanii iddoo san qofa waraabuudhaan gama tamsaasa kallattiitiin dabarsuudhaaf akka murteesseedha FIFAn kan ifoomse. Kun hagamta akka hongeen deeggartoota waancaa kilaboota addunyaa akka waxaleedha kan namatti mul'isu. Egaa kana dura sirra deddeebiidhaan kaa'ati kan ture. Deeggartoonni hedduun isaanii kutaaleen Ameerikaa bal'oo waan ta'aniif iddoo tokko gara iddoo tokko deemuudhaaf baasiin jiru ol aanaa ta'uu isaa hordofee deeggartoonni garas imaluu yookiin dirree seenanii ilaaluu dhabuu danda'u jedhamee jira. Gama biraatiin ammoo Ameerikaa keessatti kubbaan miilaa jaallatamuu dhabuun dhiibbaa biraa akka ta'edha kan ibsame. Egaa Ameerikaanonni kubbaa miilaa caalaa kubbaa kaachooti kan isaan jaallatanii. Kanaaf kubbaan miilaa Ameerikaa keessatti numayyuu waancaa addunyaatiin wal qabates rakkoon kun itti fufuu akka danda'udha. Gama biraatiin Ameerikaan biyyoota garaagaraa irratti qoqqobbii keettee jirti. Biyyoonni amma torbeedhuma dabarsine kana keessa biyyoonni 12 gara Ameerikaatti akka seenne dhoowwamanii jiru. Ammallee biyyoonni biroo 40 ol ta'an gara Ameerikaatti akka seenne kan qoqqobbiin kaa'amuuf jedhuga. Biyyoota kana keessa tarree kana keessa Itoophiyaanis akka argamtudha. Biyyoota haaraa gara Ameerikaatti seenne jedhaman keessa kunii fi kanneen biroos walitti dabalamuudhaan tapha waancaa kilaboota addunyaa fi akkasuma waancaa addunyaa bara dhufu gaggeeffamu irratti biyyoonni hedduun yookiin namoonni hedduun dirree seenanii akka hin daawwanneef dhiibbaa uumuu akka danda'udha kan ibsame. Gatiin tikeettii inni nama special yookiin nama kamiifuu gurguramu kana dura hirdhachuudhaan gara $37tti gadi bu'uun ni yaadatama. Kaleessa ammoo ammallee $11 irratti gara $26tti hir'atus deeggartoonni dirree seenanii tapha kan ilaaluu akka hin dandeenyedha. BBC, CNN, Al Jazeera dabalatee miidiyaaleen gurguddoon hedduun kan gabaasani. Waancaa kilaboota addunyaatiin wal qabatee odeeffannoo biraatiin waa'ee kilaba Switzerland ilaalla. Kilabiin Switzerland tapha engadda gara bari Bayern Munich waliin taphatee galchii 10-0 mo'ameetiin booda haasaa miidiyaalee addunyaa ta'ee jira. Tapha sanaan Bayern Munich kilabiin Jarman galchii 10-0dhaan injifatee kilaba Auckland jedhamu jechuudha. Tapha sanaan kilabiin kuni maal ta'ee gooliin hamma kana irratti galee jedhame erga haasaa yookiin gaafatame booda kilabiin New Zealand kun kilabii professional hin ta'in akka ta'edha kan irra gaame. Taphattoonni kilaba kana keessa jiran yeroo boqonnaa isaaniitti kubbaa miilaa akka
taphatanis akkasuma ibsamee jira. Yaaliiwwan kallattii eeggattee 17 kilabiin Bayern Munich kan geggeesse egaa inumaayyuu gooliin 17 irratti galuu dhabuun kilabii kana carra qabeessa isa taasisa jedhameeti kan ibsame. Kilabiin New Zealand dorgommii kanarratti hirmaachuu isaatiin Auckland jechuudha doolaara Ameerikaa miliyoona 1.1 ni argata. Bayern Munich doolaara miliyoona gatiin kilaba Bayern Munich doolaara miliyoona 900 miliyoona 51 tilmaama kan kilaba kana ammoo galimmaan isaatu doolaara miliyoona 1.1 akka ta'edha. Taphattoonni Auckland torbaanitti mindaan argatan doolaara New Zealand 150 yookiin paawundii 66 mindaa Hurricane torbaanitti argatu kan paawundii 400 walii wal bira qabne kan laaluu ta'e taphataa tokkicha kan Bayern Munich jechuudha hagamiin akka caalamanidha. Kana jechuun taphattoonni hedduun isaanii kan garee kanaaf taphatan taphattoota professionala hin ta'inidha. Taateewwan waancaa addunyaa kilaboota addunyaa irratti argine keessaa isa tokkodha. Auckland Champions League biyyoota Oceania bara 2021 amma 24 geggeeffame keessatti garee gaarii jedhamee filatamee dorgommii ardii kanarratti Auckland injifannoo guddaa qaba. Erga bara 2006 yeroo 13 shaampiyoonii ta'ee jira. Taphoota dorgommii kanaas dhiyoo 5 keessaa 4 injifachuun tokkoon qixa ba'ee dorgommii kanarratti akka hirmaatuudhaaf kan carraa argate. Jijjiirraatti warqabatee Florian Wirtz jimaata dhufu qorannoo fayyaa geggeessuudhaan gara Liverpool ni deema jedhamee jira. Akkasuma Manchester United Hugo Ekitike mallatteessifachuudhaaf marii galuu isaati kan ibsame. Walumaa galatti odeeffannoon ispoortii ganama kanaaf qabadde kanuma qophiileen OBN itti fufuu isaa waliin yeroo gaarii qabaadha.